kabajamtoota ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa bakka jirtan hundatti kabajaa gurguddoon isinii qaba nagayaa fi jaalalaan isinii hawwa. Ani takkaa haasawaas godhee YouTube haa ta'u Facebook irratti maxxansee hin beeku. Kuni guyyaa duraati anaaf jechuudha. Maaltu har'as fidee jechuu ni dandeessanii? Wanni har'aan tana na fidee wooma iddoo tana viidiyoo irratti deemaa jiru bifa Facebook fi YouTube fi gara adda addaatiin viidiyoo adda addaan hin arka. Waa'ee obboleessa kiyya Dinquu Dayaasii fi ana jechuudha. Har'aan tana wanni hin gabbayee fi warri duraan sababii adda addaatiin qabamtanii na arrabsu warradii murteeffatan yaada kana yoo dhageessanis jijjiirra fida jedhee yaadu namni nammoo ergaa tanatti dabarfadhu nama dhugaa jirtu hubachuu barbaadu. Kana waan ta'ee jechaa fi kanaaf hin gabbayee jechuudha. Dura waan achirra jajjaamu tokko irratti dubbachuu barbaada. Jecha bitamaa jiru tokko ka'a. Bakkiin ani irraa dhaladhe namoonni ani wajjin ture warra ana dura qabsoo godhurraa hin dhaladhe. Qabsoo tanarratti warri nu duraatis warri yeroo teenyaatis ilmaan adaadaa fi adeeraa haboo obboleessa baay'inaan namni ani ittiin dhabin hin jiru. Qabsoon tun anaaf hedduu jabduudha gaffagoo jechuudha. Osumaan anillee dhiqeef keessaa hin baasa jee anuuf keessaa baasuu hin danda'u. Bilisummaa uummata Oromoo jechuudha. Tun akkasitti naa hubatamtu. Sooressa qabsoo teenyaa goota hayyuu jaarraa abbaa gadaafaatu nu barsiise akkatti namni haqa fi falmatu. Unfortunately maaliif Oromoon garagara baati jechuufi isarratti illee tumsaa baanee eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laalaa anaa iyyee booyu. Goota akkasaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti. Nama akkasa rabbi nuu kenneeti haqa isaatii hadoodu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabnee nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu. Hiree harkadhee gaaf tokko Eritreetti hora galee dhiifama jedheen. Gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru niin beeka. Uummata akkasiirraa dhalannee uummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade. Wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha. Kan hin jechuu barbaadu. Kana bira kutee waa'ee kiyyaa fi waa'ee Dinquu Dayaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee warra harkuu baannu telefoonaan hedduu warra na bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa Dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii Dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajji haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa Kaysarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdulwahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufummoo hayyoota keenya
namoota adda addaatti gaafadheetiin humaa dhayixee sirbituu sumaa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kennee fi kana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli niin ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warra kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaan wal agarre sharaatunetti haadha mana isaatii wajjin dhufee na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shawii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabee anis si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuuti waliin Jimma dhaynee gaafa Jimma irraa dubbii san findhee ol garagallu humaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tolemee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taayitiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas ibsaa taanee bishaan qoree keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhuynee dinquunis afaan masaaniitti afaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan Rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee tamaallaqa liqii guddaatti gaafannee hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 gad nama 20 gad tokko ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessinu jennee sanuma alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree appilaayi goonee namoota hedduutu appilaayi godhee gabaabseetumaan isinirraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha. Waan kana bakkaan ga'uuf oofisni nuti hin seenin jiru gaaf tokko ni yaadadhaa iftaan keessa dhufu hoggaa qabdanaan jiru tikeeta $4,000 5,000 akka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti itti dhaqee waliin dhufnu gaafa asitti dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromiyaa Investment Group gadhaabne jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura ta'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. San irratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nun lee laayisensumaan reefu isin garsiisanii fotokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbiraa dhiifama. Asirratti kunoo
akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jira jechuudha. Dinquu Iliyaas Qamar. Dinquu Iliyaas Qamar malee sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Wal qixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sambooda deebinee waggaa xiqqoo bubbulluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wanni kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee sheerii keenyaa fi ka Iliyaas parsetti tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana የውዴታ ግዴታ gaafa dhufnee waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee wal balaaleeffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu kofluurra jeetumaan himadhus akkaan immoo naniin beeka. Koortii dhaqus akkaan immoo naniin beeka. Rabbumaa fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuurii seennaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjanne kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana tinqumaa wajjin hin jira. Itti naynaan waan akkanaati deemaa jira jennaan haalli jiru sakkuuritiifis sigaarii miti. Makiinota soodaree jala galchi. Laayisensii keekatti hojjettullee fidi. Xiqqoo meechi bahi jee gara Kanadaa sanin achi bahee waan gara Kanadaa achi bahee baatii takka Kanadaa taa'u ji'a tokko Kanadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan. Maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8. Achiin as dhufee achi deemus as deemus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dho'isuu qabna jee toleen jeeni osuma tun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2 fi waa kafaluu qabdan janqixaata makiinaa tana baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isumaa yaadanaa kennee makiinaa tana baaftus hireen ammaan tanaati biyya tana keessa dalaguudha. Sakkuuritii teetiifis waan gaariin taanee jecha ifirraa dhiifturra wayyaa jee toleen jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tana. Toleen jee Dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 ittiin kafalaa jee. Bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyyee jirti amma bakka itti isiin hidhamteerraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi Dinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiruun natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa inaasuu jira gamma.
kasasanii gaazexaa irra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun maqaa keetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii. Firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tana achii wanni hin jee numaan farrameef waan xiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaa isaa jijjiirrata Alamayyoo Katamaa. Kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan oggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይሄንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 ዓመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ የፈተ መኪና ተጀለደ ጀመቹ ቀብደጀ ሞራልን ነቱ ቀሜነን ኢሴቹ ህጉ ከና መኪኖታ ሶደረ ኬስ ጅረኒፍ ግብርን ከፈለምኔ ጃኒ መኪና መቃክ ይጅርቱፍ ኩነት ድፈ ይጀቹ ድንቁ ብረት ዳቄትን ከደደ ያብለስ ከየ ወመድሩ ወጅኛን ላሊ ኢርቡ ሰላሊ መኪና ተነርካ ቀብዳ ስራ ፍደቹ እንደው ኒቤታ ቲሲ ቢየውን ዳርካ ቀብዳ ራ ከፈልየናን ኒዲዲየቹ አመተ ለመዳ ድፈ ከለመዳ ረት ከድፈ ማለኒኒ ሶል ወያዋ ድፈ አመታ አፍር ከነ አመት ሰዲ ከነ ድሮ ይቹላ يوخام مخينا سن قبنا يوخام مالا كفلوك أو داجان مخينا أفرن إسابري جرتو سنجرتو مخينا نوركا كي ينجرتو نمبرات دمتباجرا مخينا وقبت أنجي ينجرتو